Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammaa nu qaqqabe isin biraan geenya wajjin tura. Dacheen shahiidotaa fi gootowwanii Gaazaan warri Filisxeem keessaa hoogganaan cimaan Israa'elitti mataa dhukkubbii ta'aa ture. Hoogganaan Hamaasii Yaayaa Sinwaar humnoota Israa'elii waliin wal qunnamuun tasaa shahiidee ta'e jechuun oduu faca'aa jiru. Odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii Ardii Miidiyaa Neetwoork jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraab, laak, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, eksii yookiin tiwiiterii, telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. Shahiidotaa fi gootowwanii Gaazaan warri Filisxeem keessaa hoogganaan cimaan Israa'elitti mataa dhukkubbii ta'aa ture. Hoogganaan Hamaasii Yaayaa Sinwaar humnoota Israa'elii waliin wal qunnamuun tasaa shahiidee ta'e jechuun oduu faca'aa jiru. Netaniyaahuun haleellaa onkolleessa torba Gaazatti waraana kaasee du'uun yookaan shahiiduun jalqaba xumuraa ta'uu dubbatan. Hoogganaan Hamaas Yaayaa Sinwaar humnoota Israa'eliin ajjeefamuun haleellaa onkolleessa torba Israa'el irratti raawwatame kan waraana Gaazaa keessatti ka'e kan waggaa tokkoof adeemsaa ture xumureera. Ministeerri Haajaa Alaa Israa'el Kaatiis Kamisaa darbee ergaa gataa isaanii addunyaa maraaf erganiin gabaasa kana mirkaneessaniiru. Humni ittisaa Israa'elii IDF ibsi Kaatiizii miidiyaa Israa'eliin erga gabaafamee booda jechuun ni danda'ama. Sinwaar dhabameera jedheera. Duuti isaa waraana Israa'elii fi muummicha ministeera Beniyaamin Netanyaahuu jajjabinna guddaadha ji'oota darban keessa ajjechaa olaanaa hooggantoota isa dhumaa ta'uu isaati. Ibsi televezyiinii kennan Netanyaahuun har'a qabxii kubsiifneerra du'a Sinwaarii jalqaba xumura jechuudhaan ibseera. Gabaasonni sun akkasumas Sinwaar lola cimaa ji'oota 12 ture kan Falisxiinonni 42,000 ajjeefaman booda ta'uu isaa ibsaniiru. Akka inni du'uu amanuun garuu ammallee Israa'el lola naannoo Iraanii fi gareewwan michoowwan naannoo baha gidduu galeessaa waliin taasisan keessatti kiyyootti galchuuf abdii qaba. Kanneen akka Hizbollaa Libaanositti haleellaa onkolleessa torba raawwatame deebii guddaa Israa'el akkas istiriippii keessatti akka kakaasu tilmaamuun isaa hin beekamu. Sinwaar ganna 61 kaambii baqattootaa kan Kaanaa Yuunusii kibba Gaazaa keessatti kan dhalate yoo ta'u, Yuunivarsiitii Islaamaa Gaazatti osoo hin baratin dura hiyyummaa keessatti guddatee achittis barnoota Arabaatiin digirii jalqabaa argate. Sinwaar umurii isaa xiqqaatti gareen kun erga hundeeffamee yeroo muraasa booda Hamaasitti kan makame yoo ta'u, dargaggummaa isaa harka caalu manneen hidhaa Israa'elii keessaa fi ala dabarseera. Inni akka nama raawwachiistuu maqaa balleessituutti itti gaafatamaa namoota Falisxiinii Israa'elii waliin tursitoota Falisxiinii shakkaman argachuu fi ajjeesuu irratti kan ka'e yoo ta'u, dandeettii waraanaa garee kana ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba ture. Bara 1989tti loltoota Israa'elii 2 fi lammiilee Falisxiinotaa tumsin shakkee 4 butatee ajjeesuu isaatiin murtiin umurii guutuu 4 itti murtaa'e. Waggaa 22 tajaajilee hoogganaa mana hidhaa kabajamaa ta'ee bara 2009tti dhukkuba kaanserii sammuutiin yaalamee ture. Mallattoo ejjennoo gareen kun marii dhukaasa dhaabuu irratti qabu cimaa ta'uu isaa agarsiisu yoo ta'u, Sinwaar akka waliigalaatti itti gaafatamaa garee kanaa ta'uun muudaman erga Israa'el hoogganaa siyaasaa Hamaas Qatar keessatti argamu Ismaa'eel Haniyyaa baatii adoolessaa keessa ajjeestee booda Israa'el baatii gurraandhalaa keessa Sinwaar argachuuf akka dhihaattee ibsiteetti yeroo sanatti ragaa DNA uffata tuneelaa Kaanaa Yuunusii jalatti argamu irraa argattetti. Humnoonni Israa'elii buufata doonii kanaa weeraruu isaa guyyoota muraasaa dura akka ba'ee tilmaamameera. Qondaaltonni Israa'elii kanaan dura Sinwaar ajjeefamuu isaa yaada dhiyeessan keessumaa yeroo dheeraaf hoogganaan kun wal qunnamtii malee erga himee booda torbaan darbe yeroo biraa callisee booda miseensota Hamaas Qatar keessa jiran waliin qunnamtii uumuun isaa ni yaadatama. Waltajjiin maatii jijjiirama Israa'el ibsaa kenneen waltajjiin kun humnoonni nageenyaa Sinwaar kan ajjechaa guddaa biyyi keenya hanga ammaatti muudatee kan qopheessee dhabamsiisuu isaanii galateeffata. Haa ta'u malee dhiirota, dubartoota, manguddootaa fi daa'imman 100 ammallee booji'amanii jiraniif yaaddoo guddaa qabna ibsina. Mootummaan Israa'el hooggantoonni addunyaa fi biyyoonni gidduu seentotaa ta'an bu'aa waraana kanaa gara dippiloomaasiitti akka fayyadaman gaafanna. Waajirri abbaa alangaa mana murtii yakkaa idil addunyaa Heegii ji'a caamsaa keessa Sinwaar Dayfii fi Haniyyee irraa ajaja hidhaa gaafachuu isaa beeksiseera. Namoonni 3 isaaniiyyuu amma ajjeefamaniiru jedhamee amanama.